Ashamaa akkam nagaa jirtan fayyaa keessanii hordoftoonni qorataa teeknoo hundi keessanoo har'a booda feesbuukaa fi iimoon namaatu na hordofa namaatu duuba kiyya taa'ee na hordofa hincitii kiyya baasaa jira namni jettanii warra dhiphatan hin dhiphatina karaa salphaan akkamitti ofirraa beektanii akka ofirraatti cufuu dandeessan osoo abbaan sun hin beekin uf jalaa baasuun danda'amee jira. Kanaafuu hamma dhumatti nu hordofaa viidiyoo keenya laayik sheer gochuu hin dagatinaa gaafii barbaadan komantii jalatti nuuf barreessaa jenna warreen subscribe channel keenya gootan galatooma isiniin jenna kan haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna viidiyoo garagaraa bakka kana dhuftanii qorataa teeknoo barreessitanii eega irratti kilik gootan boodan bakka kana viidiyoo bakka joo kan irratti kilik godhuudhaan akkanatti kunoo keessa gaddeemtanii waan barbaadan hundaayyuu akkeessa argatuu dandeessanii jechuudha. Okay, kallattimaan duraan dursee kan iimoo isin argisiisa iimoo keessan keessa yeroo tokkoof ni galtan hiriyootan kiyya eega iimoo keessan keessa galtan booda jechuudha bakka profaayilaa kanarratti yeroo tokkoof kilik gootan hiriyootan kiyya profaayila keessanirra yeroo tokkoof akkana yeroo tuytan setting bakka jedhu irratti kilik gootan hiriyootan kiyya sana booda account and security bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaatu sani booda immoo manage and device bakka jedhu kanarratti kilik gootu sana booda kuno amma asirratti kiyya ana bichaatu itti fayyadamaa jira jechuudha ana qofa itti fayyadamaa jira namni na waliin fayyadamaa jiru namni yoo isin waliin fayyadamaa jiraate maal gootanii amma kiyya kana asumarratti amma kun kiyya isuma kan namaa sanirratti yeroo tokkoof irratti cuqaastanii sana booda yeroo inni isin dhufe log out godhe isiniin jedha sana booda eega isin log out gootan boodan koodii fuudhee lakkoofsa sanirratti isiniif erga lakkoofsa isin iimoon banattanii san booda koodii itti galchitanii log out ofirraa gootanii guutumaan guututti ofirraa cuftanii keessaa baatanii jechuudha nama isin hordofaa jirullee asiin beektan asirratti isinii dhufa maqaan telefoona isaatii fi guyyaan inni itti seenelleen asirratti isinii dhufaa jechuudha hiriyootan kiyya akkasitti ofirraa eegaan isiniin jedha kan biraa immoo feesbuuka keessan keessanii galtan kan feesbuukaa kun baay'ee namni hedduun itti rakkataa jira jechuudha feesbuuk iyya namaatu na waliin fayyadamaa jira maal jee nama hedduutu itti rakkataa jira kanaafuu itti rakkatina sarara sadeen kana keessa yeroo tokkoof ni galtan gaara sanii sana booda akkanatti ol harkistanii setting and privacy bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaatu sana booda setting bakka jedhu irratti ni cuqaastu hiriyootan kiyya video kana keessatti waa baay'ee irraa hubattan jeetii yaada video kana wanta nagaa qofaaf akka itti fayyadamtaniin isiniin jaa hiriyootan kiyya nama miidhuuf osoo hin taane akka isin waa hundaa irraa barattanii nama isin xalafullee ofirraa beekuu itti dandeessanii fi kunoo amma nu banee jira hiriyootan kiyya akkanatti gadi buutanii maal gootanii security and login bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu ni eeggattu sana booda maal gootu hiriyootan kiyya bakka seel al bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu kuno amma kan asirratti fuula kanarratti argitan kun hundinuun kan yeroo adda addaa silkii adda addaatiin login godhee itti fayyadamee jechuudha nama isin waliin fayyadamaa jiru hunda asirratti isinii fidaa jechuudha kanaafuu isin tokkoon isaa uf jalaa baastan jechuudha amma kan tokkoffaa irratti argitan kuni silkii kiyyaa jechuudha kan an fayyadamaa jiru active now kajoo kun kanin an fayyadamaa jiru jechuudha kanaafuu kan asii gadii kun hundinuu kan an fayyadamaa hin jirre hunda isaa uf jalaa baaseetiin isin argisiisaa jechuudha hiriyootan kiyya fakkeenyaaf silkii namaa irratti illee fayyadamtanii otoo log out hin godhin yoo keessaa kan baatan ta'e achumaan irratti hafee namni sun isin hordofaa jira jechuudha kanaafuu isa san hunda akkamitti akka ofirraa itti cuftan asumaan ofirraa cufuu dandeessanii jechuudha maal gootanii bakka kanarratti barreeffama gadii kanarratti yeroo tokkoof bakka kanarratti kilik gootan hiriyootan kiyya ni eeggattu kunoo amma naa fidee jira hiriyootan kiyya maal gootanii log out bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha ni eeggattu ammas kunoo amma dhumee jira jechuudha karreefun tana jala kana jiru suni tokkolleen hin jiru jechuudha kunoo kiyya qofaatu asirra jira active now kiyya qofaatu jira jechuudha kan nama hin jiru tole ka namni duraan Facebook keessan fayyadamaa ture sun paaswordii Facebook keessanii login godhee waan duraan ittiin seenee jiruuf ni beeka waan ta'eef maal gootanii asumaan paaswordii keessan qayyaratanii jechuudha kunoo change password bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha hiriyootan kiyya sana booda create
password bakka jedhu kanarratti immoo passwordii keessan kan duraan Facebook ittiin banattan san namni hedduu bira waan jiruuf isa san ni qayyartanii jechuudha. Namni inni beekaa ittiin seena waan ta'eef. Kanaafuu isa san asitti ni galchitu. Sana booda new password bakka jedhu kanarratti passwordii haaraa uummattan. Kan gadii irratti illee kanuma lammaffaa irratti nattan kan sadaffaa kanarratti illee naqattanii jechuudha. Sirriitti isiniif gala jedheeti yaada. Kan tokkoffaa irratti create password bakka jedhu irratti passwordii isa originala Facebook keessan duraan ittiin banattan ittiin naqxan. New password irratti immoo passwordii amma itti jijjiirratu barbaadan ittiin naqxan. Kan sadaffaa macarashaa kanarratti illee jechuudha. Kan isa dhumaa kanarratti illee kanuma isa lammaffaa irratti naqxan asirratti illee naqxanii save change bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu. Sana booda passwordiin keessan kan dur yoo kan sirrii ta'e dhibbaan dhibbatti isiniif jijjiiramaa nama hunda irratti cuftanii jirtanii kophaa keessanitti fayyadamaa jirtan isiniin jaa hiriyoottan kiyya akkasitti itti fayyadaman isiniin jaa viidiyoon irraaf qabanne illee asuma irratti raawwata viidiyoo biratti hamma walitti deebinutti bye bye.